Gooftaan kan jaalatamtan daawwattoota televezyiinii mo'aa hunduma keessanuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin yooyyaa jedhee nagaa sin gaafadha akkam jirtan magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaa dabalatee Oromiyaa gootorraa televezyiinii keenya televezyiinii mo'aa daawwachaa kan jirtan akkasumas naannolee sagal dabalatee Itoophiyaa gootorraa televezyiinii keenya televezyiinii mo'aa kan daawwachaa jirtan akkasumas akka guutuu addunyaatti immoo Los Angeles United States of America ti haga Tokyo Japanit akkasumas immoo Oslo Norway irraa haga Cape Town South Africa televezyiinii keenya kallattii adda addaatiin sagantaa tamsaasa kallattiitiin akkasumas karaa YouTube'itiin akkasumas karaa Facebook'itiin kan daawwachaa jirtan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanuu bakka jirtanitti isin haa eebbisu araarri arjummaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniifuu haa baay'atu isiniin jedha. Baay'ee kan nama gammachiisu televezyiiniin keenya televezyiinii mo'aa yeroo gabaabaa keessatti mana namoota baay'ee seeneera namoota baay'eef eebba ta'ee jira karaa kallattiitiin karaa ammas Facebook fi YouTube'itiin namooti baay'ee daawwatanii ittiin eebbifamaa jiranii Waaqayyo carraa kana nuuf kenneef guddaa goonee galateeffannaa galanni ulfinni kabaji guddinni olaantummaan isaaf haa ta'uuti maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Guyyaadhaa mata duree hojii hojjachuun maaliif barbaachise jedhu irratti barsiisa qabadhee dhiyaadhee jira. Hojii hojjachuun maaliif barbaachise mata duree jedhuun barumsa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kitaabi qulqulluun waa'ee hojii maal nuun jedha? Macaafi qulqulluun waa'ee hojii maal nutti dubbata? Maal nu barsiisa mata duree kanarra dhaabadhee sagalee dubbii qoonqoo Waaqaa waliin immoo baranna. Namoonni baay'een bara keessa jiru kana keessatti ati doktora taataa jedhamee raajiin yoo dhufuu fi ameen jedhanii itti tolee fudhatu dhugaa isaaniiti anillee akkasuma ameen jedhee fudhadheera garuu immoo doktora ta'uudhaaf hojjadhu cimii baradhu cimii qo'adhu gaafa jedhaman immoo namoonni baay'een hin jaalatan maaliif jennaan shortikatii barbaadu garuu immoo sitti hima shortikatiin hin jiru Waaqayyo gubbaatti fidee doktoreetis gubbaan taa'u Waaqayyo gubbaa fidee doktoreetis gubbaan kaa'u doktora ta'uu yoo barbaadde Waaqi doktora ta'e gaafa siin jedhu cimtee hojjechuun cimtee barachuun cimtee dubbisuun immoo gahee keeti gaheen Waaqaa jira indicate sittima kan keessa immoo processing jira cimtee gaafa hojjetti Waaqi hojii keessi eebbisa waan Waaqi siin jedhe bakka Waaqi ingeetta siin jedhe sana immoo ingeessa jechuudha maqaa Waaqaa ulfaatu akkuma kana immoo namoonni baay'een abbaa qabeenyaa taata Waaqi akkasiin jedha abbaa qabeenyaa taata raajiin jedhu gaafa dhufuufi ameen jedhanii itti tolee fudhatu dhugaa isaaniitti ameen jedhanii fudhachuun garuu immoo abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf cimii hojjedhu gaafa jedhaman immoo ittiin tolu maaliif jennaan shortikatii barbaada no yeroo tokkoon immoo abbaa qabeenyaa ta'uun hin jiru processiidhaan adeemsa keessatti hojjettee Waaqi hojii keessi eebbisa malee there is no manna from heaven jedhu warri faranjiin warri adiin there is no manna from heaven Waaqi gubbaa gadi warshaa sii gadi buusu hojjettee tokko jettee lama jettee sadi jettee abbaa qabeenyaa taata akkasiin guddataa jechuudha kanaafuu ilmi namaa hojii hojjechuun baay'ee isaaf barbaachisaadha. Guyyaadhaa hojii hojjechuun maaliif barbaachise gaafa jennu isa kan irratti immoo deebii adda addaa torba gaggabaabsinee waliin ilaalla. Hojii hojjechuun maaliif barbaachise qabxiilee adda addaa sababoota hojii hojjechuun barbaachiseef qabxiilee adda addaa torba waliin ilaalla dursinii immoo gabaabsinee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin carraa kana waan nuuf kenniteef televezyiinii kana waan nuuf kenniteef waan hunda waan nu tolchaa jirtuuf ati maqaan keeti Elshadaayidha maqaan keeti galatoom ulfinni kabaji guddaa Waaqayyo siif haa ta'u amma nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari sabni ergaa kana dhaga'u jireenyi isaa hojiin isaa guyyaadhaatti jalqabee maqaa Kiristoos Yesuusitiin haa jijjiiramu hojiin dukkanaa hojiin seexanaa maqaa Kiristoos Yesuusiin haa diikamu maqaa Yesuusiin hafuura moo'ichaatiin ati nu gaggeessi nu wajjin ta'e Yesuus Kiristoosiin akkas jennee si kadhanna ameen. Hojii hojjechuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise hojii hojjechuun? Kaayoo adda addaa sababa adda addaa deebii adda addaa torba guyyaadhaa waliin ilaalla. Tokkoffaa maaliif hojii hojjechuun barbaachise yoo jette tokkoffaa irratti hojii hojjechuun kaayoo ati itti uumamteef waan ta'eef jedha. Kitaabni qulqulluun kana siin jedha. Macaafni qulqulluun kana siin jedha. It is your life purpose. Hojii hojjechuun kaayoo ati itti gara lafa kanaa dhufteef jechuudha. Macaafa uumamaa yookaan kitaaba uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti akkas jedha. Waaqayyo gooftaan jedha. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa in kaa'ee jedha. Achi keessa in kaa'ee jedha. Afaan Ingiliffaa isaatiin immoo akkas jedha. The Lord God put the man in the garden of Eden to work it and to take care of it jedha. To work it jedhee haala sirriif ifa ta'een lafa nu teessisaa jechuudha. Kanaafuu kutaa kanarraa akka hubannutti namni maaliif uumame ati maaliif uumamte kaayoon ati gara lafa kanaa dhuftee fi hojii akka hojjettuuf addunyaa keessa jirtu kana keessatti hojii hojjettee dhiibbaa uumtee addunyaa kana midhaasitee addunyaa kana kunuunsitee akka itti dabartuuf jechuudha. Kaayoon inni jalqabaa sababi ati itti hojii hojjechuun sirraa eegamuuf isa kanaa jechuudha. Namni cubbuu isaatiin osoo hin kufiniin dura jechuudha hojiin kennameef
boqonnaa 2 macaafa uumamaa irratti arginaa addaamiif hojiin kenname jedha. Garuu cubbuun kufuun immoo boqonnaa 3 irratti seera uumamaa boqonnaa 3 irratti achirratti kaa'ame jechuudha. Definitioniin hojii cubbuun kufuu durattii fi cubbuun kufuun boodatti adda addummaa haa qabaatu iyyuu malee hojiin akka waliigalaatti ato namni cubbuun hin kufiniin duratti ilma namaatiif akka Waaqayyo akka kennaatti kennee kitaabni qulqulluun macaafni qulqulluun barsiisaa jechuudha. Seera ba'uu yookaan Zatsaat kitaaba Zatsaat yookaan seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 9 irratti guyyaa 6 hojjedhu torbaffaa irratti immoo boqadhu jedha. Guyyaa 6 hojjedhu sin jedheen booda macaafi qulqulluun akkasiin jedha. Guyyaa torbaffaa irratti immoo boqadhu sin jedha. Kana jechuun sagaafa kaalkuleet goon immoo jireenya keetii keessaa guutummaatti persentiin 85 hojiidhaaf kan kenname ta'uu qaba jechuudha. Persentiin 85 hojiidhaaf kan kenname ta'uu akka qabu macaafi qulqulluun barsiisaa jechuudha. Waaqi abbaan uumaa gubbaaf lafaa waaqa hojiiti. Inni waaqa hojjetaadha. Lafaaf samayii uume waan addunyaa kanarratti ati argitu hunduma isaa uume jechuudha. Waan lafa kanarra munyuuqu hunduma, waan gad biyyee keessa bishaan keessa munyuuqu hunduma isaa, waan gubbaarra qilleensarra munyuuqu hunduma isaa uume jechuudha. Guyyaa 5 keessatti waan kana hundumaa uumee fixeen booda xumureen booda Waaqayyo guyyaa 6ffaatti immoo ilma namaa akka fakkeenya isaatti uume jedha. Fakkeenya isaatti kan uumame ilmi namaa immoo akka hojii hojjetu. Maaliif jennaan Waaqayyo hojjetaadha jenneerra. Fakkeenya isaatti kan uumame ilmi namaa immoo akka hojii hojjetuuf immoo Waaqayyo irraa barbaada jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra qaamaan deddeebi'aa ture. Hojii anaaxummaa akka hojjetaa ture macaafi qulqulluun nutti dubbata. Hojii anaaxummaa hojjetaa akkasumas karaa baay'eedhaan maatii isaallee gargaara akka ture kitaabi qulqulluun nu barsiisaa jechuudha. Isa kanas Maariqoos boqonnaa 6 lakkoofsa 3 fi Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 51 irratti argina. Kanaafuu Addaam Hewaan hojii hojjechuudhaaf Eden keessa in kaa'amanii kanaafuu amma maal gochuun irraa eegama? Addunyaa misoomsuu qabu, eeguu qabu, kunuunsuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo dhagaa ulfaataa warqiif daayimandii adda addaa qotanii baasuu qabu jechuudha. Akkasumas nyaata ofii isaanii qopheeffachuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo bineensotaaf maqaa baasuu qabu jechuudha. Kun hundi isaanii maal agarsiisa jennaani? Addaam hojiidhaaf uumame. Hojiidhaaf gara lafa kanaa dhufee jechuudha. Maaf jennaan hangafa arginee jirra. Waaqayyo hojiidhaaf bakka Eden iddoo Eden sana keessa Addaamin kaayee jedha. Kanaafuu abbaa kiyya, kanaafuu haadha tiyya, kanaafuu atillee obboleessi kiyya, kanaafuu atillee obboleetti tiyya. Waaqi karoora addaatiin gara lafa kanaa si fide. Ati uumama addaati. Bifa yookaan fakkeenya Waaqaatti uumamte. Waaqayyo waan mul'atu kana hunduma, waan argitu kana hunduma guyyaa 5 keessatti uumee fixee guyyaa 6ffaarratti gara lafa kanaa kasi fidee fi wanni ati argitu mirgaaf bitaa keetti, gubbaaf jalatti, duraaf duuba keetti wanni ati amma argitu kun hundumtu siif uumame. Kana hundumaa Waaqayyo uumee fixeen booda maal jedhee? Kun hundinuu siif uumame. Kana hundumaa manage godhi, kana hunduma lead godhi, kana hunduma kunuunsi itti fayyadamii jedhe. Hallelujah. Kanaafu hojiidhaaf, lead gochuudhaaf, manage gochuudhaaf, control gochuudhaaf, kana bulchuudhaaf, midhaasuudhaaf, tottolchuudhaaf, bareechuudhaaf, eeguudhaaf, kunuunsuudhaaf Waaqayyo gara lafa kana si fidee jechuudha. Guyyaa 7ffaatti immoo jedha. Guyyaa 6 hojjetteen booda guyyaa 7ffaatti immoo boqadhu ana waaqeffadhu sin jedha. Kanaafu wanni ati argitu hundumtuu keeti. Kanaaf kaayyoon ati dhufte gara lafa kana hojii akka hojjettuuf inni jalqabaa isa kana. Qabxiin inni lammaffaan immoo maaliif hojii hojjechuun barbaachise gaafa jenne? Maaliif hojii hojjechuun barbaachise gaafa jenne? Qabxiin lammaffaan akkas jedha. Jiraachuudhaaf jedha. Jiraachuudhaaf jedha. Tasalonqee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti namni hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatini jedha. Namni hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatini jedha. Kana macaafa qulqulluutu jedha jechuudha. Namni midhaan hin nyaatin immoo jiraachuu hin danda'u. Maaliif jennaan nyaati ilmaan namaatiif basic need kan jennu keessaa isa tokko jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Namni yoo nyaata hin nyaatin hojjechuu hin danda'u. Namni yoo nyaata hin nyaatin jiraachuu hin danda'u. Namni yoo nyaata hin nyaatin jiraachuu hin danda'u jechuun immoo akkuma kallattiidhaan alkallattiidhaan isa kana define gaafa goonu namni hojii hojjechuu hin barbaanne, hin jaalanne, hin nyaatin jechuunsaa alkallattiidhaan hin jiraatin jechuusaati jechuudha. Seenaa waldaa kiristaanaa isa duraa yookaan isa jalqabaa yookaan early church history keessatti tajaajilaan wangeelaa guyyaa 3 qofaaf akka keessumsiifamu ajaju. Guyyaa 3 booda gara biyya isaatti geeffamuu qabaa jedhu abbootiin kiristaanaa early church history keessatti. Galee hojii hojjechuu qabaa, hojjetee ofiisaa jiraachisuu qabaa, maatii isaa immoo jiraachisuu qabaa. Jedhanii ergaa qabna jedhanii torbaan tokko, ji'a tokko, ji'a 2, ji'a 3 waldaa kiristaanaa irratti maatii tokko irratti ba'aa ta'uun hin barbaachisu jechuudha.
Kana mana dhaggeeffachaa jirtu tajaajila wangeelaa obboleessa kiyya obboleetti kiyya. Tajaajilaaf yoo deemte yoo tajaajiltee tajaajila kee fixatte ergaa waaqisitti kenne saba sanatti yoo dubbatte dafi gara hojii keetiitti immoo deebii. Hojii keetti immoo hojjedhu bakka biraallee deemi immoo tajaajila. Beeki tajaajila fixattee jennaan ergaa waaqayyo sitti kenne isaanti dubbattee jennaan maal hojjetta achi gara tajaajila bakka biraa deemuudha hojii kee immoo galtee hojjechuudha ofii kee jiraachisuudha maatii kee immoo jiraachisuudha. Beeki isaanii gaafate tajaajila fixxee tajaajila fixatteerta bakka deemi nurraa galeessin jechuu hin danda'an in sodaatu in fokkifatu yiluu hin taa'edha afaan Amaariffaa isaatiin. Ati garuu of kabaji. Osoo isaan fuula sittiin geeddaratin dafi gara hojii keetii gara tajaajila keetii deemisin jedha obboleessi kiyya deemisin jedha obboleetti tiyya. Kanaaf Phaawulos illee eenyuttiyyuu ba'aa ta'uu hin barbaadu jedhe Phaawulos. Eenyutti ba'aa ta'uu hin barbaadu jedhe hojii kiyya hojjetaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tajaajila kan jedheef halkan dunkaanii hodhataa isa sana immoo guyyaa gurguree wangeela tajaajilaa ture jechuudha. Inni eenyuttis ba'aa hin turre jedha macaafi qulqulluun. Kanaaf ana fakkaadha kan jedheef maaliif jennaan inni jireenyaaf tajaajila isaatiin hojii isaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos fakkaata waan tureef. Gooftaan Yesuus wangeela hojjetaa hojii anaaxummaa hojjetaa ofis jiraachisaa warra isaas immoo gargaaraa ture jechuudha. Kanaaf atillee eenyuttis ba'aa hin ta'in namatti maatii tokkotti waldaa kiristaanaatti ba'aa hin ta'ini Phaawulos fakkaadhu gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'i siin jedha. Atis immoo obboleessa kiyya atis immoo obboleetti kiyya waggaa 18 duuba harka abbaaf haadha keetii eegatta taanaan abbaa kophee naabit ayyoo kophee naabit abbaa kana naabit ayyoo kana naabit jetta taanaani maamaas booyi yookaan immoo maamaas garli jedhanii si arrabsu warra Awurooppaa fi Ameerikaa. Kanaafu baatee hojii hojjechuu qabda baatee immoo of danda'uu qabda maatii keetti immoo ba'aa ta'uu hin qabdu maatii kee gargaartee of danda'uu immoo qabda. Boru jireenya gaarii jiraachuu yoo barbaadde ardha hojjechuun sirra jira. Ardha cimtee gaafa hojjette boru immoo hojii gaarii jiraata jechuudha. Maaliif jennaan namni waanuma facaasee hamata. Garbuu facaasee baaqela namni hamatu hin jiru. Garbuu facaasee garbuu hamata. Waan gaarii ardha gaafa facaaste waan gaarii immoo boru hamata. Ardha cimtee gaafa hojjette boru immoo jireenya gaarii jiraata. Dr. Faqaaduu Qannoo jedhamu. Makaana Yesuus Management and Leadership College keessatti advisory koo turanii instructor turan achitti barsiisu turanii yeroo baay'ee yoo barsiisan akkas jedhu make your hands dirty jedhu make your hands dirty jedhu. Kana jechuun isaanii hojjedhu idle taatee hin taa'ini hojii hojjedhu dhiibbaa fidi ofii keetiif eebbifamii dhalootaaf immoo eebba ta'e jedhaan nu barsiisu turan. Kanaafuu ati nama amma na dhaggeeffataa jirtu karaa televiizyinii mo'aatiin anillee akkasiin jedha obboleessi kee obboleetti kiyya abbaa kiyya haadha kiyya make your hands dirty. Hojjedhu waan xiqqaa hojjetu sanarraa kaasee immoo si eebbisa maqaan waaqayyoo ulfaatu. Qabxiin inni sadaffaan immoo maaliif hojii hojjechuun barbaachisee gaafa jennu maaliif hojii hojjechuun barbaachisee gaafa jennu gammachuu argachuudhaaf jedha. Gammachuu argachuudhaaf hojii hojjechuun barbaachisaadha jedha. Macaafa lallabaa yookaan Makbiib boqonnaa 5 lakkoofsa 18 aga 19 yoo dubbifatte akkas jedha achirratti gammachuun dhugaan kan argamu hojii hojjechuurraanii jedha. Gammachuun dhugaan kan argamu hojii hojjechuurraanii jedha. Namni hojii hojjetee waan itti dadhabe waan itti dafqisan akka itti gammaduuf waaqi hojii akka kennaatti ilma namaatiif kennee jechuudha. Waan itti dadhabde san waan itti iloofte san waan itti dafqite san gaafa argattu in gammaddaa jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Namni hojii hin qabne hojii malee jiraatu dhiphina adda addaatiif saaxilama. Depressionii adda addaatiif immoo saaxilama. Namni dhiphatu immoo namni depressionii adda addaatiif saaxilamu immoo carraan dhukkuba adda addaatiif saaxilamu baay'ee guddaadha jedhu warri yaalaa. Maaliif jennaan akkuma maagneetiin sibiila ofitti harkisu dhiphachuun akkasumas immoo cinqamuun dhukkuba adda addaa ofitti harkisuudha. Sababa kanaan namoonni baay'een dhukkuba adda addaa ofitti harkisanii jiru. In dhiphatu, in cinqamu. Hojiin hojjetanii dhiphini dhufaa, cinqiin dhufaa, dhukkubni adda addaa immoo dhufa. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni baay'een umrii isaanii malee dulloomaniiru dhukkuba adda addaatiif immoo saaxilamanii jiru. Kanaafuu abbaa kiyya, kanaafuu haadha kiyya, kanaafuu obboleessi kiyya, kanaafuu atillee obboleetti kiyya. Jireenya gammadaa jiraachuu barbaadda, jireenya gammachuu qabu jiraachuu barbaadda. Hojii osoo hin tuffatin waanuma xiqqaarra naannoo keeti waan jirurra waanuma mul'ata waaqayyoo keessa keeti kaa'erra waanuma xiqqaarra immoo jalqabi. Waan xiqqaarraa kaasee waaqayyo immoo si eebbisa. Waan xiqqaarraa kaasee immoo waaqayyo si guddisa. Haleluuyaa. Waaqayyo Daawit jalqaba hoolee tiksi jedheeni hoolee tiksurra gara namoota tiksuutti ol fidee jechuudha. Hoolee tiksurratti effective ture, efficient ture, achiin immoo namoota tiksuuttis immoo effective ture, efficient ture. Waanuma xiqqaarraa kaasee waaqayyo piroosesii sana keessa si dabarsee si guddisa nama guddaa immoo si godha. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Qabxiin inni afuraffaan immoo maaliif hojii hojjenna? Maaliif hojii hojjetta? Gaafa jettee maaliif hojii hojjechuun barbaachise gaafa jettee akkas jedha.
ijoollee keetiif qabeenya dhaalchisuudhaaf jedha. Ijoollee keetiif qabeenya dhaalchisuudhaaf jedha. Mallas Zeenaawii muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii akkas jedhan ለመጪው ትውልድ ልመናን አናወርስም jedhan. ለመጪው ትውልድ ልመናን አናወርስም kana jechuun isaanii dhaloota dhufuuf kadhattummaa irkattummaa hiyyummaa hin dhaalchisnu jechuu isaaniiti. Dhiyeenya kana gara baadiyyaa deemee ture. Torbaan lamatti abbootiin lama ilmaan isaaniitiin ajjeefaman dhaga'ee baay'ee gadde. Torbaan lamatti namni lama ilma isaatiin ajjeefame. Maaliif jennaan sababni isaa qabeenya naaf kennii jedhamu caala abbaadhaan jechuudha. Qabeenya naaf kenni, lafa naaf kenni, birrii naaf kenni, horii naaf kenni jedha. Mucaan abbaa gaafata. Abbaan immoo eessaa fidee siif kenna? Lafa hin qabu, horii hin qabu, birrii hin qabu, eessa abbaa kiyyaatti fuudhee si kennaa jedha. Mucaan immoo akkas jedheen deebisee maaliif na dhalchite jedha. Maaliif gara lafa kanaa na fidde jedha. Waan anaaf ta'u yoo hin qopheessin maaliif na dhalchite jedhee lolli ta'ee walajjeesuun ta'ee ilmi abbaa ijjeese. Abbootiin lama ijoollee isaaniitiin ajjeefamanii ijoolleenis mana hidhaatti itti murtaa'ee abbootiin lamas immoo hin du'an. Kun baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Ati hoo abbaa kiyyaa irra si gaafadha. Ati hoo haadha kiyyaa irra si gaafadha. Waan ijoollee keetiif dhaalchistu qopheeffatteerta. Ijoollee keetiif qabeenya dhaalchista moo hiyyummaa dhaalchista, rakkina dhaalchista si gaafadha. Har'a lafa qabdu gurgurtee yoo fixxe ijoolleen keeti boru maan hin jiraatti, maan hin baratti, maan hin guddatti. Kanammoo si gorsa abbaa kiyya, si gorsa haadha tiyya. Boru ijoollee keetiif maal lafa gootee jirta? Maaliin jiraatti ijoolleen keeti? Yoo ati qabeenya qabdu har'a gurgurtee fixxee atoon jaalatiin ijoolleen keeti boru hattuu, saamtuu, bokkaamii kadhattuu teeti jechuudha. Ijoolleen teeti kadhattuu akka taatuun barbaadda. Ijoolleen keeti saamtuu akka taatuun barbaadda. Ijoolleen keeti bokkaamii akka taatuun barbaadda. Ijoolleen keeti akka nama kadhataa nama saamaa jiraattuun barbaadda. Hin barbaaddu. Kanaafuu har'umaa immoo dammaqi. Yoo har'an dammaqin immoo ijoolleen keeti boru qabeenyuma keetu hatuu jalqabu. Siyyuu sin jiraachistu. Qabeenya kee hatuurraa jalqabde achiin gara qabeenya namaa hatuutti qabeenya namaa saamuutti kadhachuutti deemti jechuudha. Kun akka hin taane immoo har'umaa sitti himaa har'umaa dammaqi. Hojii hojjedhuuti ijoollee keetiif waan gaarii qabeenya gaarii lafa kaa'iif. Qabeenya gaarii lafa kaa'ii ijoolleen keeti immoo boru eebbifamanii si eebbisuu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu jireenya eebbaa jiraachaa jechuudha san. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifame haa ta'u. Qabxiin inni shanaffaan immoo hojii hojjechuun maaliif barbaachisa gaafa jennu qabxiin inni shanaffaan akkas jedha. Tajaajila wangeelaa deeggaruudhaaf jedha. Tajaajila wangeelaa deeggaruudhaaf jedha. Akka nama Kiristoositti amanee fayyeetti hundi keenya hojii wangeelaa hojjechuudhaaf dirqama qabna. Hundi keenya namichi Yesuus Kiristoos fayyisaaf gooftaa lubbuusaa tolchee fudhatee hojii wangeelaa hojjechuudhaaf immoo dirqama qaba. Yoo diqqaate karaa sadiin wangeela hojjechuu dandeetta. Karaa gurguddaa sadiin wangeela hojjechuu dandeetta. Karaan inni tokkoffaan of kennitee wangeela lallabisaan. Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa dhalootatti dubbachuudhaan waan Waaqayyo si godhe waan gooftaan Yesuus si godhe dhalootatti immoo dhugaa baay'isaan wangeela hojjechuu dandeetta jechuudha. Karaan lammaffaan immoo kadhannaadhaan babal'ina hojii wangeelaatiif kadhachuudhaan waldaa kiristaanaatiif kadhachuudhaan mishineroota naannoo keetirra jalqabee akka addunyaatti wangeela hojjetaa jiraniif kadhachuudhaan wangeela hojjechuu dandeessa jechuudha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Inni sadaffaan immoo qabeenya keetiin, horii keetiin, qarshii keetiin waan angafaa yookaan bakraatii akkasumas immoo kurnaffaa yookaan asraatii keetti kennisaan wangeela hojjechuu dandeetta jechuudha. Hojii ergama wangeelaa kan waldaa kiristaanaa kan ministirii adda addaa hin deeggartaa karaa sanaan immoo wangeela hojjettaa jechuudha. Afrikaan maaliif eebba guddaa dhabdee jennaani nama tokko akkas jedhe. Warri Afrikaa kan eebba dhabaniif jedhe qabeenya dhabanii miti jedhe. Garuu immoo harka isaaniitu akka kaangaaroo gabaabbatee jedha. Harki isaanii akka kaangaaroo gabaabbatee jechuun kennuu hin barbaadanii jechuudha. Kennuu hin barbaadan. Harka isaanii kiisii keessa kaa'anii birrii baasanii wangeelaaf rakkattootaaf kennuu qarqaaruu hin barbaadani. Kanaaf eebbi baay'een isaanirraa hafee jedha. Kennuu hin jaalatu taanaan sitti hima abbaa qabeenyaa ta'uu hin dandeettu. Maaliif jennaan qabeenyi warra kennuuf kennama. Malee hiitee irra teessee hin guddadha hin eebbifama abbaa qabeenyaa ta'an immoo hin jiru. Dhoksaa kana waan beekaniif abbootiin qabeenyaa baay'een har'a akka addunyaatti beekaman akka Bill Gates fa'aa kennuudhaan beekamu. Kennuu keessa fudhachuun akka jiru beeku waan ta'eef jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu immoo abbootiin qabeenyaa baay'een har'a dhugaan kun isaaniif galee hojjettoota wangeelaa bajata guutuu danda'anii barsiisanii leenjisanii akka addunyaatti immoo tamsaasanii wangeela akka isaan hojjetaniif ergaa jiru. Mishineroota adda addaa bakka adda addaatti ergaa jiru. Maatii isaaniitiif bajata danda'anii hojii gurguddaa hojjetaa jiru abbootiin qabeenyaa baay'een Itoophiyaa keessatti namoota baay'ee seenaa isaanii dhadhageera. Hunda keessanuu warra waan kana hojjetaa jirtan Waaqayyo jireenya keessan qabeenya keessan hojii keessan isin haa eebbisuuti. Gatii guddaa badhaasa guddaa Waaqayyo biraa gooftaa biraa qabdu. Kanaafuu ani illee sitti hima nama dhaggeeffachaa jirtu. Qabeenya sitti kennameen kennaa siif kenname hundumaan
wangeelaaf hojjettee bu'aa akka buustuuf immoo sirraa eegama. Yoo ittiin hojjettee bu'aa argamsiste ulfinnaaf badhaasa addaa kabaja addaa gooftaa biraa argattaa jechuudha. Namni Yesuusitti amanee fayyina lubbuusaa argata. Yesuusiif hojjetee immoo badhaasa addaa gooftaa biraa argata. Kanaafuu badhaasa addaa gaafa dhumaa gooftaa biraa argatisaaf jabaadhu hojii wangeelaa immoo hojjedhu. Booda immoo lakkii ani dhageenye quban qabu jechuun dandeessu kun amma dhageessetta waan ta'eef maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qabxiin inni jaaffaan immoo maaliif hojii hojjechuun barbaachise gaafa jennu warra harka qalleeyyii fi warra dadhaboota gargaaruudhaaf jedha. Warra harka qalleeyyii fi warra dadhaboota gargaaruudhaaf jedha. Efesoon boqonnaa 4:28 irratti inni hatu deebi'ee hin hatini warra dadhaban gargaaruu akka danda'utti hojii harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee jedha. Itti dadhabee haa hojjetu malee jedha. Akkasuma immoo Maatiyos boqonnaa 25:34 irraa jalqabee gooftaan keenya Yesuus warra beela'an nyaachisaa, warra dheebotan obaasaa, warra daaranitti immoo uffisaa, keessummaas mana keessanitti immoo fudhadhaa, warra dhibaman immoo gaafadhaa, warra hidhamanis akkasuma gaafadhaa jedhee barsiise. Kun hundumtuu tajaajila kennuu of keessaa qaba. Badhaasa addaas immoo argamsiisa. Warri Awurooppaa fi Ameerikaa akkasitti kan eebbifaman keessaa dhoksaan jiru tokko warra harka qalleeyyotaaf, warra hiyyeeyyotaaf, warra dadhabootaaf qarqaaruu isaaniiti. Zayitii kennu, sindee kennu, sukkaara kennu, qarshii kennu, hospitaala kennu, mana barumsaa ijaaru, in gargaaru, uffata isaanii baasanii erguun gargaaru. Inni ijoo adda addaa biyyoota developing jennuu fi biyyoota underdeveloped ta'an keessatti dhaabuudhaan mana barumsaa adda addaa ijaaru, hospitaala fa'aa ijaaru, dhaabbata gargaarsa adda addaa ijaaranii uummata kana nyaachisu, uummata kanatti uffisu. Har'a kunoo eebba sana ijoolleen isaaniillee haamataa jiran, ijoolleen isaaniillee immoo nyaachaa jiran jechuudha. Kanaafuu kennuu keessa immoo eebbatu jira jechuudha. Maaliif jennaan macaafi qulqulluun kan fudhatu caalaa kan kennutu kan eebbifame jedha. Isaan kennuudhaan eebbifamanii agardaas eebba kana nyaachaa jiran jechuudha. Kanaafuu ana masitti hima. Eebbifamuu yoo barbaadde kenni. Gargaari warra rakkattoota, gargaari warra harka qalleeyyii, gargaari ijoollee abbaa faadhaan qabne, gargaari haadha manaa abbaa manaa hin qabne, gargaari warra humna hin qabne. Warra kanaaf immoo kenni yoo san immoo eebbisitti jigaa jechuudha. The law of giving jedhu. Nami waanuma facaase sana deebisee haamata. Kanaafuu facaasi kenni baay'atee immoo sii dhufaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Tajaajila biyya keenyaa tokkotu yeroo tokko leenjii tajaajiltootaaf gara biyya Roomaa Xaaliyaanitti Pastor Benihiiniin leenjii kennamu irratti hirmaachuudhaaf achi deemee jedhe. Leenjii Pastor Benihiiniin tajaajiltootaaf kennamu kana irratti hirmaadheen booda dhuma irratti Pastor Benihiin gaafadhee jedhe. Pastor Benihiin tajaajila kiyyaan guddachuu akka danda'uuf maal na gorsitaa jennaani Pastor Benihiin akkasnaan jedhee jedha. Tajaajila keetiin guddachuu yoo barbaadde, tajaajila keetiin dhiibbaa fiduu yoo barbaadde kennii jedhe. Waan Waaqayyo sitti kennisan wangeelaaf kenni, warra rakkattootaaf kenni, warra harka qalleeyyiif kenni, nama rakkate immoo gargaarii jedhe. Yoo san immoo daddabalee kennaan ayyaanni hafuura qulqulluu sirratti baay'ata, kennaan kelle dabalaa deema, dhiibbaa fiduu dandeessaa jedhe. Namni sun amma gorsa sana hojiirra oolchee tajaajila isaatiin Itoophiyaa irra darbee, Afrikaa irra darbee akka addunyaatti nama tajaajilaa jiru jechuudha. Kanaafuu kennuu keessa tajaajilaan eebbifamuutu jira, qabeenyaan eebbifamuutu jira, karaa adda addaatiin eebbifamuutu jira jechuudha. Kanaafuu ati guddachuu eebbifamuu dhalootaaf eebba ta'uu yoo barbaadde har'arra jalqabe waanuma xiqqaasiif harkaa qabdu san akkuma duraan siin jedhe san wangeelaaf kenni, rakkattootaaf kenni, qarqaarii siin jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qabxiin inni dhumaa inni torbaffaan immoo maaliif hojii hojjechuun barbaachise gaafa jennu dhuga ba'umsa gaariin Waaqayyoof ulfina fiduudhaaf jedha. Dhuga ba'umsa gaariidhaan Waaqayyoof ulfina fiduudhaaf jedha. Maatiyos boqonnaa 5:16 irratti namoonni hojii keessan isa gaarii arganii jedha. Abbaa keessan isa Waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedha. Ifni keessan namoota duratti haa ifu jedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Akkasuma immoo tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:12 irratti warra saba Waaqayyoo hin beekne biratti akka isin hamaa hojjettaniitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii Waaqayyoof ulfina haa kennanii jedha. Hojii keessan isa gaarii arganii Waaqayyoof ulfina haa kennanii jedha. Namni hojii gaarii gaafa hojjetu maqaa gaarii argata, kabaja argata, jaalala argata. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Asirratti immoo luba keenya luba Dr. Gammachiis Dastaa fudhachuu dandeenya. Lubni Dr. Gammachiis isaan hojjetaa wangeelaati. Akka addunyaatti wangeela tajaajilu ardiilee hundumaarra deema. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Achiin immoo itti fufee isaan amma abbaa qabeenyaati. Waaqa gara qabeenyaattis isaan fidee jira. Lead Star Theological Seminary dhaabaniiru Itoophiyaa keessatti. Lead Star Management and Leadership College dhaabaniiru. Akkasumas immoo Lead Star International Academy magaalaa Shaashamannee irratti jalqabaniiru. Akkasuma magaalaa adda addaa irratti bal'isaa jiru. Kana hojjechaa jiru, dhaloota barsiisaa jiru, dhaloota irratti invest godhaa jiranii. Akkasuma immoo televiiziinii sa'aatii 24/3 bananii jiru jechuudha. Mo'aa televiiziinii
Sa'aatii 24 afaan Oromootiin, Evangelical Television, afaan Amaariffaatiin, afaan Arabaatiin, afaan Swahiliitiin, afaan Ingiliziitiin, afaan adda addaatiin kan tajaajilu. Akkasumas immoo LTV televizyinii biizinasii hojjetu. Kana sadiin dhaabanii dhaloota irratti invest gochaa jiru, dhaloota oomishaa jiru jechuudha. Maqaan Waaqa ulfaatu. Kana hundumaa keessatti waldaa kiristaanaa tajaajila isaaniitiin qabeenya isaaniitiin deeggaru, carraa tajaajilaa adda addaa tajaajiltootaaf bananii jiru. Kuno aniifatis karaa televizyinii mo'aatiin akka wal arginu Waaqayyo isaaniitti fayyadame. Waaqayyo luba Dr. Gammachiis nuuf kenneef galanni, ulfinni, kabaji, guddinni, olaantummaan isaaf haa ta'u. Luba keenya luba Dr. Gammachiisis Waaqi jireenya isaanii, maatii isaanii hundumaa eebbarraa hafaatiin umrii dheeraadhaan fayyaa guutuudhaan isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Dhaabbilee kana hundumaa keessatti immoo namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumaniiru isaan. Maatii baay'eedhaaf akkasuma eebba ta'aniiru. Mootummaadhaafis akkasuma gibira kaffaluun biyyattii immoo misoomsaa jiru. Jaarraa 21 irratti dhaloota dhiibbaa fiduu danda'u. Hafuurattis, foonittis, karaa hundumaan, kallattii hundumaan oomishaa jiru jechuudha. Namni baay'een kan amanes kan hin amaninis waa'ee isaaniitiif Waaqayyoof galata galcha. Gaaf tokko sagantaa barumsaa isaanii makaana Yesuus seminariitti hiriyoota kiyya wajjin taa'ee dhaggeeffadhan ture. Teenya yoo dhaggeeffannu namni hundumtuu ta'ee dhaggeeffata barsiisa isaanii. Barsiisa isaanii dhaggeeffateen booda gaafa isaan barumsa isaanii xumuran walitti haasa'uu jalqabe namni hundumtuu akkas jedhan. Waaqayyo nama akkasii nu keessaa seminarii kana keessaa waldaa kiristaanaa Itoophiyaa darbe Afrikaa darbee addunyaaf kennuu isaatiif Waaqayyoof galannaa ta'u jedhanii Waaqayyo galateeffachaa turan. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Achiin immoo jaarsi tokko gara keenya dhufee akkas nuun jedhe. Akka luba Dr. Gammachiis duukaa buutaniif isin gorsaa nuun jedhe. Maaliif jennaan isaanii yookaan Dr. Gammachiis gaafa baratan jedhe seminarii kanatti. Isaan barumsattis hafuurattis karaa lamaaniinuu cimaa turanii jedha. Hafuurattis cimoo turanii akkasumas barumsa isaaniitti immoo cimoo turanii. Kanaafuu isinis immoo akkas waldaa kiristaanaatiif addunyaadhaaf eebba ta'uu yoo barbaadan hafuurattis cimaa barumsa keessanittis cimaa nuun jedhanii baay'ee immoo natti tole gooftaan isaan haa eebbisu. Ani immoo si gaafadha. Ati hojii keetiin Waaqayyoof ulfina fidaa jirta moo maal keessa jirta? Kanaafuu atis seenaa kee jijjiiruu hin dandeetta. Ardharraa kaatee cimtee gaafa hojjette dhaabbata hojjettu keessatti haala gaariidhaan amala gaariidhaan hojii gaarii gaafa hojjette maqaan sababa keetiif sababa hojii keetiitiif maqaan Waaqayyootiif ulfinni hin ta'a jechuudha. Yoo jabaattee hojjette yoo cimsitee hojjette Waaqaaf galata argamsiista bakka jirtutti immoo guddina argatta dimooshini yoo ta'in piromooshini argatta jechuudha. Kanaafuu jabaadhu gooftaan guddaa godhee si haa eebbisu. Barumsa kiyya gaafa walitti qabee xumuru immoo hiyyummaa mo'achuudhaa fi karaan jiru tokko cimanii hojjechuudha. Hard working. Hard working is the backbone of success jedhu. Namoonni leadership, namoonni entrepreneurship yeroo baay'ee successful ta'uu yoo barbaadde har'a cimtee sektara hundumarratti bakka jirtu irratti cimtee hojjechuun immoo sirraa eegama. Muummichi ministeeraa duraanii keenya Obbo Mallas Zeenaawii akkas jedhan yeroo tokko ዋናው ጠላታችን ድህነት ነው ድህነት አንገት ያስደፋል jedhan diinni keenya inni guddaan hiyyummaadha hiyyummaan mataa gad nama qabachiisa jedhan dhuguma isaaniiti yeroo Itoophiyaaf Afrikaa bakka bu'uun walga'ii warra G7 fi G20 keessatti dhaqanii hirmaatan biyyoonni akka United States of America, England, China, Japan, Germany, Japan fi kan kana fakkaatan biyyoota balaa adda addaatiin rakkina adda addaatiin hiyyummaa adda addaatiin miidhamaniif Amerikaan hagas kenneera, Chinaan hagas kenneera, Ingiliis hagas kenneera, Japan hagas kenneera, Germaniin hagas kenneera gaafa jettu isaan immoo maal kennure because isaan Itoophiyaaf Afrikaa bakka bu'anii kadhachuu deeman warri kaaniin kenna isaan waan kennan immoo qabanii dirqama mataa gad qabatu jechuudha dihinnet angata yaasdafaal jechuun kana atis mee amma bakka isaanii of buusi ilaali sagantaa hafuuraa tokko irratti sagantaa misoomaa tokko irratti affeeramtee namni si wajjin jiru kun 1,000 kun 5,000 kun 10,000 kun 50 kun 100 kenna ati immoo hin kennitu nama duwwaaf harka dhoosa namni immoo si eega inni hin kennu sin jedha ati immoo hin qabdu waan kennitu maal taata maal qabatoo lafti kun baqaqee na liqimse hin jettu maaliif gara waltajjii kana dhufe hin jettu maaliif jennaan hin qabdu ka waan hin qabdeef immoo hiyyummaan mataa gad si qabachise jechuudha kun akka hin taane immoo hardharra jalqabdee seenaa kana jijjiiruu qabdaa jechuudha diinni keenya guddaan hiyyummaadha hiyyummaan immoo kan mo'atamuu kan kufuu danda'uun cimanee hojjechuudhaan namoota baay'eedhaaf hiyyummaan Gooliyaaditti ta'eera Gooliyaad immoo kan kufe immoo Gooliyaad kan kufe immoo dibata Daawwitiitiin amma ansi eebbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin kan ittiin hiyyummaa mo'attuun kan ittiin Gooliyaadii kana kuffistuun dibatni maqaa gooftaa Yesuusitiin sirratti haa dhufu dibatni Daawwitiif kennamee Gooliyaad ittiin kuffisa sun dibatni sun arrasiif kennamee hiyyummaa ofirraa kuffis maqaa Yesuusitiin ofirraa kuffis haleluuyaa
amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin seenaa kana garagalchina. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin abaarsa cabsine sammuu keenyaan yaadne sammuu keenyaan karoorfanne harka keenyaan hojjanne seenaa hiyyummaa biyya keenya immoo hin jirjirra. Kana haala adda addaa keessatti haalli sitti cimee haalli sitti dukkanaa'ee kasaartee dadhabdee balbala cufattee taa'aa jirtu. Maqaa Yesuusitiin har'arra jalqabee seenaan keetii hin jirjirama. Yesuus Kiristoosiin seenaan keetii hin jirjirama. Ati garuu murteeffadhu ka'i. Hidhadhu ka'i. Gooftaa Yesuus waliin nan danda'a jedhi ka'i akkuma Phaawulos jedhe sana. Hojjataan wangeelaa Reinhard Bonkee akkas jedhan yeroo tokko. Waaqi warra taa'u waliin hin taa'u. Warra rafu waliin hin rafu, warra hojjatu waliin hin hojjataa jedhe. Warra deemu waliin immoo hin deemaa jedhe. Kanaaf isaan ijoollummaa isaaniitti jalqabanii wangeelaaf of kennanii hojjatanii tajaajila isaaniitiin waggaa baay'ee agaardhaa tajaajilaa turan keessatti waggaa 40 ol tajaajilaa turan keessatti ummata miliyoona 75 ol gara gooftaatti fidaniiru. Arras immoo tajaajila isaaniitiin akka addunyaatti tiimii isaanii waliin tajaajiltoota akka hojjataa wangeelaa Daani'el Kolendaa fa'aa waliin ta'e isaan akka addunyaatti wangeela tajaajilu maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaafuu ani immoo sitti hima. Atillee murteeffadhu immoo ka'i. Ofii keetii raftee, ofii keetii teessee waaqa hin alatin. Saatii malee deemtanii, yeroo malee deemtanii, karaa malee deemtanii, hamaa nama gootanii jedhe waraabessi fardaanii jedhu. Kanaaf atillee ofii keetii teessee, ofii keetii raftee Waaqayyo hamaa hin godhin. Kanaaf immoo hardhumarraa immoo ka'i. Ati beeki nama abdii guddaa qabu. Seexanni abdii hin qabu. Garuu immoo abdii hin kutatu. Ati garuu abdii guddaa qabda. Maaliif abdii kutattare? Televiziyoonii mo'arraa oduun mo'ichaa nuti yeroo hundumaa qabannee siif dhiyaannu oduu mo'ichaa mo'ichi kan keeti gooftaan du'a mo'ee kan si wajjin jira kan jedhu akkuma faarfataan Daawit boruu jedhee faarse ergaan keenya televiziyoonii mo'arraa siif yeroo hundumaa amma sabdeen jira amma sabdeen jira amma sabdeen jira. Ammas abdiin jira. Ergaan keenya isa kana jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Hin dandeessu, hin qabdu, hin beektu kan siin jedhu Sanbalaaxfaa, Geeshaamfaa, Xoobiyaafaa isaan hin dhagayin. Sittima isaan hin dhagayin. Prezidaantiin United States of America Donald Trump gaafa isaan filamuuf jedhan namoonni baay'een namichi kun siyaasa hin danda'u. Namichi kun immoo biyya keenya gaggeessuu hin danda'u. Namichi kun Ameerikaa gaggeessuu hin danda'u jedhanii miidiyaan adda addaa maqaa isaanii balleessaa turan. Hin danda'u jedhaa turan. Namoonni baay'een immoo hin filama jedhanii hin eegnu ture Prezidaantii Donald Trump. Garuu immoo December 2016 irratti Donald Trump Prezidaantii United States of America ta'anii filaman. Gaafa filaman warra isa mormaa turan keessaa tokko kan ture Time Magazine akkas jedhe cover page isaa irratti Donald Trump dhaan akkas jedhe maal jedha Donald Trump jedha Donald Trump the president of the divided states of America jedhe the president of the divided states of America jedhe maqaa isaanii balleessutu ka'e. Garuu immoo gaafa Donald Trump Obamaati aangoo wal harkaa fudhanii gara White House'itti seenanii amma aangoon harka isaanii jira waan ta'eef Time Magazine duraan the president of divided states of America jedhu dhisanii amma maal jedhanii baasanii Donald Trump the 45th president of the United States of America jedhanii baasanii maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Duraan divided state jedhanii maqaa balleessaa turanii amma immoo aangoo fudhateen booda aangoon harka isaa galee inni White House'itti galeen booda the president of the United States of America jedhanii jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Warri har'a hin dandeessu siin jedhan boru afaanuma saniin hin dandeessa siin jedhu. Warri har'a hin qabdu siin jedhan boru harka kirraa nyaatu boru harka kirraa immoo liqeeffatu. Warri har'a hin beektu siin jedhan maaloo kootu nu barsiisi kootu nu leenjisi maaloo kootu nu gorsiisi hin jedhan boru. Kanaafuu akkuma faarfataan Dassaaleny jedhe akkas jedhee immoo siif fixuu barbaada. Ni danda'ama jedhee atillee ka'i maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Seektara jirtu irratti naannoo jirtu irratti siyaasa keessatti diinagdee keessatti hoggansa adda addaa naannoo adda addaa jirtu irratti hin danda'u hin jedhin hin dandeessu warra siin jedhan sana hin dhagayin ati maqaa Yesuus Kiristoositiin hin dandeessa. Waaqi siin dhaloota jirjiruu barbaada. Abaarsa cabsu dhaloota eebbisu seenaa dhaloota jirjiruu barbaada. Ati immoo murteeffadhu immoo ka'i. Kana hundumaa keessatti immoo Waaqayyoo si wajjin jira. Kana hundumaa keessatti immoo karoora addaatiin gara lafa kanaa kan si fide Waaqayyo humna isaa siif haa kennu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin akka nama Waaqayyootti si eebbisa. Dandeettiif ogummaa addaa siif haa kennu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin kallattii hojii immoo sitti haa agarsiisu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin mo'ichi siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin kallattii jirtu hundumaa irratti immoo
caaleetii argam akkas jennee si eebbisna akkas jedhee si eebbisa televizyinii mo'arra gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu televizyinii mo'arra baay'ee sin jaalanna televizyinii keenya televizyinii mo'aa kana daawwachuu itti fufa televizyinii mo'aa sagantaa adda addaa qaba barsiisa wangeelaa qaba lallaba wangeelaa qaba leadership irratti barsiisa maatiidhaaf ergaa ta'uu qaba ijoolleedhaaf qaba dargaggootaaf qaba dhuga ba'umsa adda addaa qaba business irratti qaba technology irratti qaba women empowerment irratti qaba kallattii adda addaatiin dhaloota barsiisa kanaafuu televizyinii keessan kana daawwadhaa karaa YouTubeetiin karaa ammas immoo Facebookiitiin karaa kallattiitiinis daawwadhaa waliifis immoo share godhaa dhaabbata keessan hojii adda addaa hojjettan televizyinii kana irratti immoo beeksifadhaa isiniin jenna waliin jiraanna waliif jiraanna wangeelaaf immoo jiraanna nuuf kadhadhaan immoo ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee immoo isin jalanna gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu horaa bulaa deebanaa